Baga nagaan gara Ameerikaa dhuftan. Akkam jirtu? Baga nagaadhaan gara Ameerikaa dhuftan. Biyyi kun akkamitti akka jalqabdee fi dhumarrattis Ameerikaa tokkummoof akka taate isinitti himuun barbaada. Namoonni jalqaba lafa kanarra jiraachaa turan namoota godaantota naannoo adda addaa Eeshiyaa irraa gara biyya kanaa dhufanidha. Gareen isaanii baay'ee waan ta'aniif yeroo tokko tokko wal lolu turan. Namoonni kun dhaloota Ameerikaa yookaan Hindoota Ameerikaa jedhamanii waamamu. Naannoo jiraatanirraa hiiquudhaan adamsuu fi akkasumas walitti qabuun jiraatu turan. Uummanni Awurooppaa yeroo jalqabaatiif gara biyya kanaatti kan dhufan rakkoo amantii biyyoota isaan keessa jiraachaa turan keessatti guddachaa tureen kan as dhufanidha. Mootummoonni biyyoota adda addaa isaan keessa jiraachaa turan sirna amantii irratti aangoo waan fudhataniif gareen namootaa akka amantii kiristaanaa isaaniitti akka jiraataniif hin eeyyamne. Kanaafis namoonni kun gariin isaanii qe'ee isaanii dhiisanii gara biyya kanaa dhufuudhaan amantii kiristaanaa isaanii bilisaan jiraachuuf murteessan. Namoonni kun biyyoota adda addaa hedduu irraa dhufan. Aadaan isaaniis adda adda ture. Akkaataa isaan amantaa kiristaanaa keessa jiraatan irrattis garaagarummaa tokko tokko qabu turan. Garuu hundi isaanii kitaaba qulqulluu kiristaanaa akka kitaaba qajeelfamaatti fayyadamu turan. Namoonni kun gama bahaa biyya haaraa Ameerikaa jedhamtu kana bakka adda addaa jiraatu turan. Dhuma irratti gareewwan adda addaa 13 kan turan si'a ta'u tokkoon tokkoon isaanii naannoo isaaniitti argamu turan. Tokkoon naannoo adda addaas kolonii jedhamee waamama. Tokkoon isaaniis hoggansa mataa isaanii qabu turan. Hundi isaanii adda addaa fi walirraa walaba turan. Haa ta'u malee hundi isaanii to'annoo mootummaa Ingilizii jalatti bitamanii bulu turan. Sababii namoonni kun Waaqayyoon kabajuu barbaadaniif akkasumas akka barumsa kitaaba qulqulluu keessatti argamutti jiraachuu waan hawwaniif Waaqayyo isaan eebbise. Seeronni kolonii kana keessatti argaman hunduu amantii kiristaanaa irratti kan hundaa'an yoo ta'u uummata irratti dhiibbaa gaarii kan qabu ture. Namoonni amantii kiristaanaa isaanii hojiirra hin oolchine illee seera naamusa kanaa baay'ee cimsanii dinqisiifatu turan. Kolonii tokkoon isaanii keessatti sirni barnoota yommuu qophaa'u barumsa kitaaba qulqulluus itti dabalu turan. Gosoota barnoota idilee kanneen akka dubbisuu, barreessuu fi herregaa waliin duudhaaleen amantii fi naamusni barsiifamaa turan. Manneen barnootaa sadarkaa olaanaa kanneen akka yuunivarsiitii fi kolleejjii kitaaba qulqulluu irratti kan hundaa'an yoo ta'u, barattoonni barnoota isaanii yommuu argatan duudhaawwan naamusa gaarii irrattis ni cimsu turan. Namni barate kamiyyuu kitaaba qulqulluu fi barsiisa isaa beekumsa gaarii qaba ture. Kiristaanonni jalqaba gara biyya kanaa dhufan amantii kiristaanaa isaaniitiif baay'ee of kennoo turan. Yeroon darbaa deemuun sanyiin namoota kanaa amantii kiristaanaa isaaniif of kennuu isaanii tokko tokko dhabaa turan. Akkasumas sababa dinagdeetiif namoonni baay'een gara biyya kanaa qofa dhufu turan. Yeroon itti fufee yeroo adeemu namoonni baay'een akka gatii fi galma macaafa qulqulluu keessatti barreeffametti jiraachuu irratti xiyyeeffannaa isaanii dhaban. Kanaaf jireenya kiristaanaa dhugaatti deebi'uun barbaachisaa ture.
waggaa 40 dura dhalachuu qabatamaa saba Ameerikaa tokkommooftee jedhamuun beekamu Waaqayyo lallabdoota adda addaa fayyadamuun guutummaa Ingilizii fi koloneeffamtoota keessa deemanii namoonni gochaa safuu hin qabnerraa akka deebi'an waamicha godhe. Namoonni hedduunis lallaba dhagaan kanaaf deebii kennuurraan kan ka'e gara kiristaanummaa dhugaatti deebi'uutti guddachaa turan. Yeroon yeroo sanaa dadammaqiinsa guddaa jedhamuun beekama yookaan yeroo tokko tokko dadammaqiinsa guddaa tokkoffaa jedhamee waamama. Sababiin isaas kun kolonii hunda keessatti gara yeroo tokkotti waan ta'eef. Kolonii adda addaa 13 kanarratti bu'aa tokkummeessuus qaba ture. Kun dhugaatti koloniin 13 walitti tokko akka ta'an salphiseera. Yeroo isaan British waliin waraanaaf dirqamsiifamanii fi yeroo Ingilizoonnis kolonii 13 kana irratti daangaa ulfaataa kaa'an bakka bu'oonni kolonii tokkoon isaanii walitti dhufanii bilisummaa isaanii koloneeffattoonni kun kana booda kolonii Ingilizii otoo hin taane mootummaa of danda'aa ta'uu qabu. Akkasumas walitti tokkummaa'anii United States of America jedhamanii waamamu qabu jedhanii Ingilizii irratti labsuuf murteessan. Kanarraa kan ka'e bitootessa 4 bara 1776 akka lakkoofsa Awurooppaatti labsii bilisummaa barreessanii mallatteessaniiru. Erga naannoleen 13 kun walitti tokkummaa'anii booda sanada bulchiinsaa yookaan heera mootummaa akkamitti akka itti jechoota itti baasan eeggannoo guddaa gochuu qabu turan. Tokkoon mootummaa of bulchuu akka itti fufuuf bilisummaa amantii akka qabaatus barbaadu turan. Kanaaf mootummaa federaalaa haaraa irratti akka inni murtii naannolee dhuunfaa yookaan amantootaa keessa hin galle yookiin gocha amantii dhuunfaa isaanii akka hin daangessine yookaan hin jijjiirre daangessan. Kun waggoota 200 oliin dura ture. Ergasii Ameerikaatti waan baay'een jijjiirameera. Amma naannoo yookaan isteeta 50tu jira. Tokkoon naannolee ammallee mootummaa mataa isaa qaba. Garuu mootummaan federaalaa waan cimeef waan baay'ee to'atee jira. Mootummaan federaalaa qabatamaan bilisummaa amantii naannoon qabu tokko gidduus seenaa jira. Ammas namoonni as jiraatan gocha kiristaanaa hordofuu irratti baay'ee dadhabanii jiru. Namoonni hedduun gatii naamusa kitaaba qulqulluu keessatti barsiifamu caalaa waa'ee dinagdee yaaddoo guddaa keessa galanii jiru. Namoonni hedduun gara United States of Americaatti godaananiiru. Amma namoonni amantii garaa garaa hedduu irraa as jiraatan jiru. Irra caalaan isaanii barumsa dhugaa kiristaanummaa hin beekan. Yeroo baay'ee waan safuu hin qabne hedduu as Ameerikaatti ta'aa jiru arganii ni rifatu. Namoonni kun kiristaanonni dhugaanis caccabuu naamusa biyya kanaa keessatti raawwatamaa jiruun baay'ee akka gaddanii fi yaaddoo akka qaban hubachuu dhiisuu danda'u. Amantii filattan as biyya kana keessatti shaakaluuf bilisomtanii utuu jirtanii seenaa kitaaba qulqulluu namoota afaan Ingilizii akka afaan lammaffaatti dubbataniif hojjetame kana yeroo muraasa fudhattanii akka dhaggeeffattan abdiin qaba. Wantoota barbaachisoo kitaabni qulqulluun
akkamitti namoota wajjin jiraachuu akka qabnu barsiisu tokko tokko ni dhageessu. Seenaawwan kitaaba qulqulluu kana keessaa hedduun isaanii afaan biyyoota addunyaa maraatiin ni argamu. Isaanis marsariitii keenya www.globalrecordings.net irratti yookaan aappii bilbilaa keenya 5fish yookaan qurxummii 5 jedhamu irratti bilisaan dhaggeeffachuuf ni argamu. Seenaawwan kana keessaa tokko tokko eenyatti kan waraabaman waan ta'aniif qulqullina teknikaa baay'ee olaanaa kan qaban ta'uu isaaniiti. Seenaawwan kana keessaa waggoota hedduu dura kan waraabamanis jiru. Kanaafis qulqullina teknika isaanii akka har'aatti olaanaa miti. Garuu seenaawwan mataa isaanii ammallee baay'ee gaariidha. Seenaan kun yeroo baay'ee biyya afaan kun jalqaba irratti dubbatamu keessatti kan waraabame yoo ta'u, namoota sadarkaa jireenya isaanii gadi aanaa ta'eef kan hojjetame malee warra barnoota olaanaa qabanii fi yookaan warra sooreyyiif miti. Yesuus namoota sadarkaan jireenya isaanii gad aanaa gidduu jiraachaa fi barsiisaa kan ture si'a ta'u, seenaa isaas namootuma kanatti hima ture. Namoonni isa dhaga'an isa jaallatu turan. Irra caalaa namoota sadarkaan jireenya isaanii gadi aanaa ta'e haasofsiisu iyyuu malee ergaan isaa namoota sadarkaa adda addaa qabaniin addunyaa guutuutti beekamaa fi jaallatamaa ta'e. Seenaa biyya keessan irraa dhufe yookiin seenaa biroo afaan Ingiliziin kan namoota afaan Ingilizii akka afaan lammaffaatti dubbataniif hojjetame dhaggeeffachuu akka dandeessan abdiin qaba. Yoo marsariitii keenya ilaaltanii seenaa kitaaba qulqulluu afaan keessaniin yoo hin arganne, akkasumas seenaa kana afaan keessanitti akka galchinu nu gargaaruu yoo barbaaddan karaa marsariitii keenyaa nu quunnamaa. Ammas baga nagaadhaan gara Ameerikaa dhuftan.